Silaa gola ormaa keessatti wanti nun argine hin jiru. Waa baay'ee argina, waa baay'ee sargaa oolla jechuudha. Mee adaraa rabbii waaqumaan siin qabee bineensi kun maalidha? Ani bineensa kana yeroo jalqabaatiifan arge jechuudha. Arginaan na rifadhee na rifachiise hiika bineensa kanaa maqaa bineensa kanaa hin argine ani bineensa akkanaatis argee hin beeku jechuudha. Warri maqaa bineensa kanaa beektan adaraa keessan maqaa isaa koomentii jalatti na barreessaa jechuudha. Na rifadhee arginaan baay'ee rifadhee bineensa akkanaan argee hin beeku sirumaa argee hin beeku jechuudha. Baay'ee rifadhee. Agan ijaan arga doon qaaman bira ga'ee agam akkan ta'u maal akkan ta'u waaqni kun haa beeku jechuudha. Baay'ee rifadha baay'een sodaadhas jechuudha. Ebadee an akkanattuyyuu mixiidhaan sodaadhaan wanti biraa bineensa gana ga'u kushiina madaamii keessa deemee dhiisaati. Mixiin gaafa mixii gurguddaa sun amma gizee bonaa kana baay'ee mixiin nu rakkisti. Mixii gaafan argee agam akka sodaadha. Hantuu tafaa jechuudha. Hantuun illee dhufti. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtatti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessaan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa akkuma argitan kana waleen kutaashii galtee rafuuf jechuudha galgala garuu irrinni qabuu didee yaanni hawuu bakka maatiin bakka yaanni itti nam'ee irrinni qabuu didee mataan dhukkubee akkanatti girgiddaa wajjin walitti hirkattee girgiddaa fakkaattee yaadan bichaa deemaa jirti. Mee meeqa keenyatu gaafa kutaa keenya gallee irrinni nu didee yaadan deemnee makaraa keenya argine dhugaa kan taanetti of sossomnee akka daa'imaatitti irriba kan rafnu nama meeqatu jira. Jechuudha. Dhugaa ijoollee hedduutu jira kan akkanatti rakkachaa jirra. Innaa kanaafuu waaqayyoon nu haa laaffisu keessattuu nu shamarran biyya ormaa waaqayyoon nu haa laaffisu. Nama yaada ofii namatti qooddannu hin qabnu sammuu keenya wajjin cinqamna dhaggeeffataa of biraan qabnu nama nu dhaggeeffatu hin qabnu bilbila yoo nu dawwallee bilbila biyyattaa haasofne nu dhaggeeffatanii isaan sammuu qabanii maraattota nuun jedhu namni waa'ee keenya beeku hin jiru jechuudha. Kanaafuu galgala gizee kutaa keenya gallu akkanatti yaadan banna baay'een keenya jechuudha. Hunda keenyaafuu waaqayyoon nuuf haa laaffisuun jedha. Egaa sumarraan illee beektanii gizeen jalqaba biyya ormaa kana dhufu jechuudha. Ani jechuudha. Waan bineensonni biyya ormaa jirtu yookaan immoo bineensonni raammoleen garaagaraa biyya arabaa waan jiru natti fakkaanne gizee kamii gizee jalqaba biyyaan ba'eessan jechuudha. Ani raammoon biyya Itoophiyaatti beeku kun waan biyya arabaa jiru natti hin fakkaatu ture jechuudha. Innaa mudannoodha. Viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadha. Mudannoo kana namoonni hedduun qabaachuu dandeessu jechuudha. Innaa ani biyya arabaa gizeen dhufutti yeroo jalqabaatiif kan xiyyaara koree gaafuma xiyyaarri lafarraa ka'u san lafti koo naan maree naan garagaleeti bakka sammuun koo zoor natti jedhe jechuudha. Zoor gizee natti jedhu kana ofaan wallaale jechuudha. Innaa kan beektu namni karaa deemu irriba gaarii sirrafnu waa baay'ee jira gaafa biizaan deebi'ee bararaan kee boru jedhanirraan yaanni nutti qabe nu ol gaheetu irriba dhabnee aga guyyaa bararree as geenyu kan ittis jechuudha. Asittis nama hin beekne bira dhufnaa biyya hin beekne dhufnaa lafa hin beekne dhufnaa waan ta'eef yaaddotu nu qaba jechuudha. Isiniif galee biyya arabaa deemu qofa osoo hin taane yaadni inni nu qabu bichaa yaaddoon isaa bichaa nu sammuu nama joorsa jechuudha. Innaa anis akka nama tokkooti ka xiyyaararra kan koree gaafan bu'ee as ga'u kan boolee keessa na fudhatee gara manaatiin naan deeme namichaadha. Ani deemu malee gara makkan deemu silaa hin beeku manatti deemu silaa hin beeknu akkuma beektanii nama tokkodha kan nu fudhatee nu deemu jechuudha. Innaa maal taate seetan waleen teechanii kan mana san ga'ee nyaanni naa dhufe ani nyaata ruuzii kanas foon akka biyya keenya sanitti waxini foon kana fuudhanii ruuzii gubbaa kaan kunis maal akka ta'e hin beeku nyaata akkasii sanis hin beeku ani gaafa akkasitti naa kennan nan rifadhe hin nyaanne pepsii bichaa biraa dhugee tana saniin boodatti uffanni qeeradhu naa kennamee shaaworii kiyya galeen achi kutaan irriba kiyyaa naa kennamee tanan kutaa irriba kiyyaa kana keechan qullufachuu kiyya bichaa kanatti ibse waan kun kaawa gizee tokko beektanii waa hunda nama wallaalchisu karri akka qullufamu natti ibse karra kiyya keechan qullufadheen irriba tiyya lashitti jedha jechuudha. Dhugaan siniti walitti fuunlaaseen
Saa 48 rafe jechuudha. Guyyaa lama olirra rafe doorri waan ka'in odoo hin beekin osoo gara qaama kootti namuun bakka ofitti odoo hin deebiin guyyaa lama firaashii kiyyarraan kaane jechuudha. Gizee kana jarri waanii wallaalanii hin duute bakka raftutti duute jedhanii dashakkanii guyyaa tokko na eegaa oolanii dadhabanii guyyaa lammaffaa balbala cabsuuf karra dhaabbatu jechuudha. Ani hin beeku sagalee namaa dhageenyana guyyaa lamatti of beekee jechuudha. Akkana jedhu sagalee namaa dhagee jechuudha. Yeroon ka'ee karra yoon banu warri dhiiraa karrarra jijjiiru karra san qollofuuf cabsuuf jechuudha. Gizee kana rifadheen duubatti deebi afaan hin beeku duudaan duudadha gaalaalaa duudadha. Isaan duudatiin lakkaawwamna jechuudha. Gizee jalqaba biyyaa baanu inni achumarraa namaniiti waa hojjedhu naan jettee natti agarsiisteet milikitaan nyaata kanas nyaadhu jettee kushiinaa keessatti buuphaa minaanas hojjetanii kan beektu gizee jalqabadhaan nyaata ofumaa nu hojjetu ofumaaf ijoollee baay'een immoo kan amma miidhamaa jiran akkasitti jechuudha. Inna nyaata sanis kan naa nyaattame nyaadheen kan na didetti dhiiseen hojii ishiin na ajajjisanis kan danda'e hojjedheen kan dadhabetti dhiiseen sin jedhee kutaa kiyya sanitti galee sinii taa'a. Yeroon taa'u maggaarrajaa banee tanan akkana alalaale. Ani gaduun baan erga dhufe irriba kiyyarraa ka'e alaan argine jechuudha. Yoo maggaarrajaa banee akkana maskootirraan laalu samii asii olii waaqaan arge jechuudha. Indee waaqni Itoophiyaa sun nafaana deemee tasgaa ani waan jiru natti fakkaata. Waaqni nafaana deemee biyya kana ga'ee jedhee kolfaan ciccite awaani wallaaletu malaale jechuudha. Kaagizee sammaan kolfaa miti. Osuma waaqa kana argu kiyyatti gammade waan ta'u wallaalee amma oduu maskootirraan isa laalu tisiisni takka dhuftee funyaan irra na dhaabbatte jechuudha. Gizee kana indee tisiisni Itoophiyaa illee asis hin dhufte tisiisni biyya Arabaa hin dhufte hin jirti hin jedha jechuudha. Eebade barasan eebada hiyyeessa achi oduma kanaan jirru amma achumaan amma tisiisa argee waaqas argee amma gammade bakka dhugaa gammade achi amma oduma kanaan jirru guyyaa tokko kushiinattoo hojjedhu naannoo san hantuunni hin jirti hantuunni kushiinaa seente jechuudha. Eban hantuunni sila biyya nafaan sila na duuba biyyaa baate hantuunni echaa dhufte biyya Arabaa hin jedhe dhugaa hantuuta argina. Kana wanni sinin jedhame raammoo ilbiisonni waan biyya ormaa kana jiran nutti fakkaatu ture. Biyya ormaa kun waan wayin nutti fakkaata. Gizee daa'imummaa maal jenna biyya duutiif dullumti hin jirre biyya wuccaa garii jenna ka biyya Arabaayyuu maaltu jedha Itoophiyaa keessatti hin beektu mire wuccaa gariidhaan beenna wuccii deemte jedhu malee Araba deemteen amma ka yeroo ammaa yeroo rakasee biyyi Arabaa kuni malee duraan kan namni tokko ka biyya Arabaa deemi jechuun intalli ebelu wuccii deemte yoo jedhani kiinno waaquma jalaan ga'u gizee ani deemu sanitti yeroo jalqabaatiif anatu naannoo sanii deeme. Bakka hin beeku jechuudha. Yeroo jalqabaatiif malee akkanatti namni naannoo keenya biyya Arabaa kanas deemee hin jiru. Ani asuma barumsa kiyya bakkaan gaadhan biyyuma Arabaa kanaan garagare jechuudha. Gamana gamas hin jenne asii achi hin jenne biyyuma Arabaa kanaan garagare achii ka yeroo jalqabaati naannoo kiyya kan biyya Arabaa kana dhufe bakka wuccaa garii deemte. Walalaa wuccaa garii deemte jedhan kun wuccaa garuma waanimoonni isaan maalitti beeku ani gaafa nas ga'ee tokko ani kana inde ani kan hojii kana hojjechuuf odoota dhugaa sinin jiran akka ishiitti beetii faadhiku akkan kafana namaa miicoo dombeeke jalqaba biyya Arabaan dhufu ture jechuudha. Innaa kana hunda dombeekinan biyyaa ba'ee tasa har'a kun ishiitti beetii dhiqaa kushiinaan dhiqa jechuudha. Ani silaa biiroo keessa hojjechuun dhufe malee shinti beetii dhiquun dhufne tureeyyuudha. Mudannoo biyya Arabaati. Gaafa tisiisa argu ilbiisni akka biyya Arabaa jiru gaafa hantuuta argu hindee hantuunni sin jiraa jedhe. Wanni kana jedhee fi raammoo amma arge kanaaf jechuudha. Maqaa raammoo kanaaf warri beektan maqaa isaanii naa barreessaa isiniin jechuun asumarraa nafa irraa kooti. Ani bineensi kun maal akka ta'e hin beeku yeroo jalqabaatiif an arge jechuudha. Asumarraan illee namoonni biyya Arabaa homtuu hin jiru kan se'u jira. Garuu wantoonni biyya Arabaa jiran kan baay'ee nama sodaachisanii fi itti dhiyaachuun kan nama sodaachisuudha jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Raammoo fi ilbiisonni jiraachuu keessa darbeetu siriidha kan garaa isaaniitti gadi nyaatan faatu jira. Raammoon isaan gatan hin jiru kan isaan duroomse takka baala gaafa kunu baalli wayii hin jira baala sanii Itoophiyaa keessatti marga jechuudha. Marga fakkaata baalli isaa hin babal'ata marga kana hin beektu ijoollee baay'een jechuudha.
inta gisee ayyaana faati marga sun oddoo keessatti faadha kan margu gisee ayyaana shinii jala afanna jechuudha. Garuu margi sun biyya arabaa kanatti ni nyaatama yoo argitanii yoo fidanii argitanii jiraattan jechuudha. Ni nyaatama jechuudha biyya kanatti. Marga horii nyaatu namni nyaata biyya kanatti. Wayyoo bada hiyyeessa. Turtiin wajjin gootaniif galatoomaa mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessa isiniin jenna. Yoo lubbuun teenya turte waanuma baay'ee argina. Amma viidiyoon kiyyaa sumarratti goolaba waan wajjin turtaniif galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Bye bye.